keessatti waa'ee meeshaa ergitanii kaameeraa yoo fiddan maal akka taatan waayifaayi keessa yoo ergitan maal akka taatan TV yoo ergitanis maal akka taatan har'a isinii ibsuu barbaadeen gara keessaan dhufe. Wantoota baay'ee jira. Kaargoonis amma dabalaa akka baay'ee dabalaa dhufe waan ta'eef akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyoon isiniin jedha. Egaa maal qabattee dhuftee naan jechuu dandeessu waan haaraa waan ijoollee tokko irraa fudhadhee amma tokko immoo karaa miidiyaas normaal arguu dandeessu isa jedhuun isinii qabadhee dhufe isiniin jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebitanii ana sawaggaa kana darbeen na gaggaafattu yeroo baay'ee ijoolleen haalli jijjiirame dabilii jijjiirameera. Akkuma isinitti meani yeroon galuu wanti kaffaleen jiru biyyatti isiniin jedhee tureeyyuu risiitii fi warra fattashanii maleedha. Isarraan makiinaa manaa ga'u kakaffalee malee ani eerpoortii keessatti iddoo kaargoo fudhatanetti mana kaffalchiifnee jedheen ture. Inni yoomii waggaa darbeera jechuudha. Amma garuu wanta haaraatu dhufe jechuudha. Kuno viidiyoo kana gadiin isinii isa gidduudhaan ilaaltu gidduudhaan gadi isinii isa viidiyoo wayiiti maal akka ta'e jechuudha. Mucayyoo kaargoo ergatti jira. Baragaraachin illee nan Dubaay jiru barmeeliin bareedudha jechaan ture. Galeen itti fayyadama jechaan ture. Garuu asitti ilaalchi barmeelii qabuyyuu gargarii kaffaltiinsaatu isinitti dabalu jechuudha. Kaartoonii wanti isin gochuu qabdan kaartoonii guddaa bitadha. Gatii xinnaadhaan bitattu. Garuu isin jettanii asiif achi bichaa ashagdanii otoo hin taane otoo itti naqiin keessa isaa ashagaa tokko isin gargaara. Maastishii suuqidhaa bitadha. Achi duuba isaa naannessaati ashagaa. Sana booda immoo sirriitti deddeebi'aati lasqaa bal'aan hin jira. Maastishii babal'aan hin jira. Isaaf fayyadamaan isiniin jedha. Akka eenyu wayii kan ittiin hidhan hin jira. Akka wadaroo wayii akka maalan isiniin jedha waan ta'e wayii hin jira. Isaan arfansaa yoo fayyadamtan yeroo as ga'utti bareedudha jechuudha. Garuu barmeeliin bargit mi'a baay'ee isiniin fuudhu. Mi'a kuffi jedhu fa'iin fuudhu. Mi'a akka maashiniin keessa kakkaayettan mi'a juusii mi'a maalii mi'a maashinii bunaa maal wanta keessa kaa'u jettan bootaa dafee fixa jechuudha. Kanaaf barmeelitti fayyadamina. Karaa kanaanis ibsa isinii gochuufanii viidiyoo booda viidiyoo wayii hin laaltu gidduudhaan isinii kan gadhiisa. Lammaffaa kaameeraa keessa hin godhina. Kaameeraa ila viidiyoo kanarratti hin argitu booda kaameeraan hin qabama. Waayifaayin illee yoo keessa keessan akkasuma laaptooppiinis akkasuma isiniin jedheera. TVdha. TV yeroo baay'ee hin bitinaan isiniin jedhaani bittanii achi hin erginaa. TV'n achi birrii baaftanii bittanii dhuftanii kiiloo itti kaffaltu dhuftanii asitti hamma gatii TV sana kaffaltu. TV bichaatti. TV bichaatti jechuudha. Amma gatii sana gatii ittiin bittan. Fakkeenya 25,000 27,000 wayin bittan akkasuma ammasuma kaffaltu jechuudha asitti isaaba TV tokko. Kana biraan kiiloo isaan kaffaltu. TV'n tokko muffee yoo ta'e kiiloo 10 gadi amma kanatti kaffaltu. Kanaafuu TV gonkumaa hin galchina. Dhiisaa isinitti hafu. Baqa. Asuma fayyadama. Dhugaan isiniin jedha asuma fayyadama. Akka mucaa tokko na yaadachiiftanii mataan keessa rakkiseera yaadoo koo wayii keettanii. Akka sana natti as jijjigee karaa baay'eedhaan. As jigaa kana hin jaaladhu mataa kanaafin. So maal isiniin jechuun barbaade TV gonkumaa hin bitina. TV gonkumaa kaargoo asin ergina. Umaa isiniin fayyadu miidhaa maleedha. Kaameeraa fi laaptooppii isin harkaa fudhatanis isin kaffalchiisanis ofii keessanii qabattanii yoo dhuftan gaariidha. Amma mucayyoon tokko as ergattee viidiyoo ዋይፋይ እና ካሜራ ስትልኩ አሁን እኔ አንድ ካሜራ ይዘውብኛል ልጅቷ ልካ ማለት ነው። ካሜራና ዋይፋይ ፍቃድ ሂዱ ይላችኋል ወይ ትሄዳላችሁ ጽፈት ቤት እዛ መንግስት ቤት ሄዳችሁ ፍቃድ አውጥታችሁ ነው ካሜራ በእናንተ የላካችሁትን ካሜራ ለመውሰድ ወይ ዋይፋይ ለመውሰድ
ፍቃድ ከዛ ነው ከመንግስት ጋር ጽፋችሁ ምናምን ሳምንት ይሆንባችኋል ቀጠሮ። እና አደራችሁን የምነግራችሁ ነገር ዋይፋይ እና ካሜራ እንዳትልኩ። በዛ ላይ ደግሞ ቲቪ በዋጋው ነው የቆረጡት። አሁን ቲቪ 40 ኢንች እዚህ ከ27000 ነው አንደኛው የሚወስደው 27000 እስከ ሙሉ እቃው 27500። እነሱ አሁን በዛው ነው የቀረጡት እቃውን 20 ምናምን ይሄን 20 ምናምን ሲቀርጹ ያው 50 ምናምን ቀረጥ ቀረጡን ማለት ነው። ስለዚህ ቲቪው በቀረ ሌላው ቡትቲ ምንም ብዙ ብር አይወስድም ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ በርሜል ከማረክ በርሜሉ አሁን እዚህ 1500 ወይ 2000 ይገዛል። እንደዚህ ካርቶን ቢያደርጉት የተመረጠ ነው። ይሄ በርሜሉ በጣም ብዙ ብር ይጠይቃሉ። እሱ ትንሽ ጨርቅ ነው ያዘው በርሜል argitaniittu viidiyoo kana ilaaltanii mucayyoon kun laaptooppii keessa gootee kaameraa keessa gooteet tiivii keessa gootee hergite garuu kaameraa keessaa fudhatanii tiivitti immoo hamma ittiin bitte sana kaffalte kaargoon jiraa kana biraani bara waayifaayinis akkasuma baay'een eeyyamamu waayifaayinis achi keessa kaa'uun jechuudha. Kanaaf of eeggannoo kana godhame kuni kan ammaati kan torbee kana keessatti itti fayyadama. Kan ammaa jechuudha kan ture kan duraanii otoo hin taane kan ammaati jechuudha. Kanaaf kaameraa yeroo fidattan ofuma qabadhaa koottaa. Ani amma dhugaa waaqayyo isiniin jedhaa kaameraa lama qabadhee dhufe ofii kofan qabadhee dhufe. Ani kan koo waaqayyoon garuu dinqii hojjete. Dhugaan isiniin jedhaa. Bilbila torban qabadhee dhufe isiniin jedha. Laaptooppiin qabadhee dhufe kaameraa lama ofirraa qaba. Shanxittiin kan namaa kiiloo 7 darbinaan hin dabarsine kan koo kiiloo 13 keessa jira. Xiqqoodha shanxaan bifti ishee garuu shaka kiiloo 13 mazzannee. Bilbila amma kana akkuma isin jedhe bilbila 7 dabarse isiniin jedhe lama malee homtuu saaqaan jiru bilbilli inni kaan ishigidha. Garuu hirraan hiike kaartoonii isaanii. Lama asin kaa'ee lamachi achichi godheetuma waanuma ta'e godhee fidee dhufee jechuudha. Nam fattashnes ijammaran. Fattashaniis eessaa fiddee lama tirfiidhaa kanfalii uumayyuu naan hin jedhe. Akkuma isinitti hime kaameraas laman qaba isiniin jedhe. Laaptooppiis tokkoon qaba. Tokkollee duraan fide amma naan dhufuu sana jechuudha. Kanaaf maal jechuu isinii barbaade yoo qabattanii dhuftanillee kaameraa fi laaptooppii gaafuma dhuftan bakka carraan isinii kennee isin jalaa yoo jedhes jechuudha. Garuu itti kaffallaa kaargoon ergina yoo jettan kun akkaatti keessaa fudhatu jechuudha. Amma kaameraa mucayyoon keessaa fudhatan ganaa waraqata achi barreessisiifti biyya jirtu jechuudha. Yoon barreessisiifne ta'e dhaabdee jechuudha ishiin. Dhaabdee bakka kaameraa amma harkaa qabameera. Namni kana boru waa'ee kooti ishiidhaan jedhu iyyuu hin jiru. Bakka qabame waan ta'eef amma kana baay'ee ulfaataadha. Ganaa dhuftee kana barbaaddachuu ishiitu jechuudha. Kanaaf kaameraa waan akkasii bilbiloota orjinaala bitattanii dhuftan gaafuma dhuftan fudhadha. Yoo itti kanfalee ani innasumatti kaffaluu isinii wayya. Amma mucaan kun kaameraa harkaa fuudhaniiru. Ishiin biyya sana jirti. Too biyya sana jirtu as ergite. Kan fuudheef nama. Amma kaameraa qaban ganaa immoo biyya sana waraqata barreessisteen yeroo as ergitutti kaameraa kana yookiin aca barbaru deebi'i jedhuun boru deebi'i jedhuun fudhatame jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Inkassarinaa waan argitanitti kaargoodhuma erguun osoo sitti hafeen jedha dhugaa waaqayyoota. Akkam kaargoon ergina yoo jettan yeroo hundumaa isinitti meera. Kaartoonitti ergaa. Kaartoonitti yoo ergitan immoo meeshaa juusota, meeshaa buna, meeshaa foonii, shunkurtii waan orjinaala ta'e. Waan isin barbaachisu ijoo malee saanii saarvisii burcuqqoo shiinii kana fa'ii bita namni. Anuu bite burcuqqoo amma annas angalee waan ta'eef malee. Kanaaf dhiisaa waan akkasii yoo hirkattan amma kana shittoon karoora baafadha hojiidha yoo galuu feetani shittoo 7-9 kaartoonii lama gootan 5 garanaa gara soo keessan hin gala gaaf dhuftan immoo asiifachaatanii 10 hin galchitu 20 ergitan 20 ergitan suuqii wayii karoora suuqii yoo qabaattan 20 sana suuqii yoo dardartan hojiidha kun. Okay? Wanti biraas akkasuma waan akkasii malee zimjettanii uffataa fi waanuma ta'e walitti tartanii bichaan ergina. Waanuma ta'e jechuudha.
Isammoo humni gugurdaa kana wantoota gurguddoo caalatti sin gaafatu. Amma TV diraa qabiyya kana galleetu mee waayifaa hin qabnu fayyadamnu baay'een keenya. Ishum gallee saaloonii saarvisii keessatti fayyadamnu TV ishiidhaaf amma dabilii kaffalla. Achi 25,000 yoo binne asitti 25,000 dabala. Ganaa kiilootti kaffalla. Kiiloon 5,000 4,000 yoo na gaafate. Otoo akka warra biyya alaa sana nama waayifaayi fayyadamu siistama kaameera nuutiin dabarfamee konneekti ta'u ምናምን dandeenye as gallee waan akkasii jireenya akkasii jiraannuti haa ta'u. Sana tattaafin keenya sanaa yookiin bara du'uu geenyetti Itoophiyaa keessatti. Ishuma xinnoodhaa bitannee ilaalle. Yeroo baay'ee isinitti hima TV abadan hin erginaa isiniin jedheera. Bakka yookaan immoo siistama isinitti ergee. Siistamni naan isinitti himee shaanxaan lamatu isinii eeyyamama miti gaafa galtan. Tokko karaa kaargotti erga. Kaffaltiin isaa amma kanaa miti. Asiin garuu shaanxaa tokkoo fi TV tokko qofa baattanii darbitu. TV natsaa isinii darba yeroo sana. Siistamni fayyadamuu qabdan kana qofa. Shaanxaa tokkitti malee qabadheen galuu TV'n barbaada yoo jettan TV fi shaanxaa kiiloo 23. Isa 23 isa tokko kaargoo erguu dandeessu. Amma kiiloo 23 yoo itti kaffaltanillee amma kanaa miti. TV'tti garuu kiiloo amma fe'oo ta'e kiiloo 10 gadi miti isiniin jedhee kiilootti kaffaltu. As dhuftanii dabilii kaffaltu. Achi hin bittanii. Isin fayyadu. Kanaafuu ankaniin isiniin jedhu baay'een dadhabee jira. Baay'een dadhabee jira. Dhugaa alaan dhufe reefu sagal kan hin lamatti ba'e. Kanaaf TV bitinaa gonkumaa isiniin jechuu barbaade wantoota gurguddoo kana immoo kaargoo faana amantanii kennina. Isumaa yoo biyya jiraattanii isiniin jedhee maalat yoo wajjin dhuftanii kaargoo sana wajjini kanaan ala gaafum dhuftan qabadhaa koottaa. Ani waan akkana kaargoodhum keessayyuu hin keenye. Walaa kaameeraa, walaa laaptooppii, walaa bilbilaa kaargoo keessa tokko illee hin keenye. Kanaaf akkas isiniin jechuu barbaade viidiyoo kana sheer isinii gochuu dhufe yaada kana ijoollee biraatiifis sheer godhaa walii sheer godhaa isiniin jechuu barbaade yaada qabdan gaafii qabdan immoo karaa kamiinuu yoo ta'e na gaafadhaan isiniin jedhaa. Viidiyoon kun kan torban kana waan ta'eef itti fayyadama warra amma kana booda ergan akka hubatanii jechuudha. So viidiyoo ko like sheer gochuun dagatinaa maatii koo ta'a warri maatii koo hin taane warri haaraa ta'an seena subscribe godhaa jechuun barbaada. Bye. Meeshaa kooti ogummaa kooti hojjetachaa jira. Ma Afrikaan dhabduu naan hin jedhina. Asuma taa'een waan arge deendina waan ta'eef tumanaa bargit amma dhahee hin jiru kan man duraan dhaheen Afrikaa qaba. Kirooshimaa inni naan jettu jedheni malee. So harreefuun alaa dhufe ganaan boqadhee hojii jalqabachuudha. Kanaafiin isiniin jedhaa bye.